Ashama harka fuudhee akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa kootii galata rabbii isiniin jecha har'as immoo deebi'ee dhufeen jira. Yoo kaleessa viidiyoo sana irratti xiqqoo baay'een illee yaada keessa seeneen dubbadhe warroonni natti mufattan dhiifama isin gaafachaa. Isin nagaa keessanii miti? Ani baay'ee nagaa kootii. Yoo haalli itti deemaa jiru baay'ee nama tolleedhaaf anis xiqqooshii sababa sanii hanga oomititti akkanatti deemaa hanga oomititti akkana ta'aa kan jedhu yaada keessa seene malee waan biraatii miti. Isiniin jecha warroonni immoo yaada qabdan yaada keessan akkuma duraa sanitti koomentii naa barreessaa. Ani koomentii keessan guyyaa guyyaadhaan nan dubbisa. Xiqqooshii amma karaa alaa hin jira waan ta'eef baay'ee xiqqoo sagaleen isin jijjira. Viidiyoon kun illee yoo sirriitti illee yoo qulqulluu ta'uu baate dhiifama naa gochaa isiniin jecha. Immoo warroonni haarawaa taatanii dhufuu barbaadan gana chaanala kootii koottaa chaanala kootti dabalamaa isiniin jecha. Warroonni immoo hanga ammaa na bira dhaabachaa na gargaaraa koomentiin keessan immoo Allah baay'ee nama boonsa, baay'ee nama jajjabeessa, mukoo nama baasa. Baay'ee tokko hedduu galatoomaa isiniin jecha. Baay'ee koomentiin keessan namatti tola. Irra deddeebi'ee keessaa yoo koomentiin obboleessi keenya yaada bal'aa nuu kennanii baay'ee tokko yaadni isaanii baay'ee tokko gaariidha. Yoo namoonni hedduun immoo akkasuma yaada keessan hundumti keessanuu koomentii jalatti baay'ee naa ibsaa jirtanii samarii yaadda'inii guyyaa tokko hin fooyya'aa warri jettanillee eekaa rabbumatti sabbarreetuma foonuma namaa garaa namaa kanatu beektaa har'a narra hin geenye na bira hin geenye jennee osoo hin ta'in ana akka lammummaa kiyyaatettis akka warroonni umrii garuu kan akka sookaneessaatti dheengaddaa raawwatame sun kan abbaa koo ta'u keessa jira, kan haadha koo ta'u keessa jira, kan obbolaa koo obboleettii koo ta'u keessa jira. Kanaaf sanumaadhee bakka keessi kiyya akka tokko na tatta'e sirumaayyuu booda kana ani hin beeku. Ani sirumaa erga mootummaa abiyyiin kun erga qabatee akka maleedha jechuudha. Sirumaayyuu kan duraa caalayyuu jechuudha. Laalee yoon jedhu sila gizee wayyaaneen nu bulchitu sanuu wayyaayii xiqqooshii yoo san fooyyee qabaayii kan jedhutu natti dhaga'ama feetu yeroo tokko jechuudha. Yoo laallee jenne manni amantaadhaan namoota walitti buusuuf jechuudha. Yoo xiqqaate garuu gana erguma abiyyiin qabatee masgida kara 30 meeqati masginni guyyaarraa akkasiin gubatu. Kanammoo inni garuu yoo laallee jennu inni amantaa isaatillee jijjiirratu yoo amantaan abbaa kan abbaa dhuunfati abbaa waan fedhetti amanaa amantaallee jijjiirratu bakka irraa dhalachisan garuu waan fedhe soo ta'e wallaalu. Kana maaf bal'inaan irratti hin dubbanne maal tokko kana godhaa sababa amantaatiin nama walitti fiduu fi waan kana raawwachaa jiru. Isa kanammoo bal'inaan maaliif mootummaan irratti hin dubbanne maaliif cal'isee ilaalaa? Namicha immoo waan akkanaa kana dalaguu maaf seeratti hin dhiyeessine? Sila seeratu biyya keessa hin jirre moo afaanumaan dimokiraasii jedhanii nu sobuu kan jedhu baay'ee natti dhaga'ame. Waa hundumaa rabbiin haa fooyyessu. Nuti rabbuma kadhachuudha malee kana booda wanti goon hin jiru. Addunyaan illee duraan itti lallabatanii duraan xiqqoo fooyyee qabdi amma isaan illee dhiisanii akkuma timaatimii namni bakka maratti timaatimii nuyyuu muruu nuyyuu garaa nama nyaata bara kana namni akkuma timaatimii sanillee hanqate wanti godhan maaltu jira miti. Kanaaf ani mootummaallee kanan komadhu maafi ofumaallee mootummumtuu waan kana akkas akka harka keessaa hin qabne yoo ta'e maaf waan kana seeratti hin dhiyeessinee waan kana irratti gamaggamee maaf hin laallee maaf irratti callisaa osoo gaafuma tokkoffaa masgiinni tokko gubatu san mootummaa warroota san seeratti dhiyeessee fardii itti kenne har'a namni tokko silaa asii socho'ee waa'ee amantaatiin illee waa'ee mana amantaallee akkanan godhu ture.
kanaaf yaa'u maal silallee kan bakkuma barbaadanidha namni nama gaafatu hin jiru kanaaf innillee ka maacal jedhanii har'a tokko balleessan boos akkasuma taruma taraa deema jechuudha guyyaarraa taruma taraa deema jechuudha kanaaf ani wanti nani kumadhu keessayyoo waa'ee kaleessa dubbadhe viidiyoo waa'ee poolisii oromiyaa irratti yaada bal'inaan koomentii irratti naa kennitanii turtanii yaa'u ani isaan akkamitti biyya ofiitiif hin dhaabannee biyya isaanii maaf dabarsanii kennuu sila mootummaadhaan wal ta'eeti moo warra humna addaa kanaan wal ta'eeti moo mootummaan poolisiin oromiyaa maaf hin dhaabannee obboleewwan isaa bira haadha isaa bira abbaa isaa bira kan jedhu xiqqoo natti dhagahame kaleessa baay'een dubbadhee ture har'a irra deebi'uun fedhu ani isiniin jedha kan biraa immoo yaa'u kanuma yaadni keenya kana rabbiin immoo mootummaa kanallee sammuutti kennee nu sirreessee wantuma hundumaa wanta ta'aa jiru kana hundumaa namoota badii balleessaa jiru kanallee seeratti dhiyeessee kan akka seeraan nu gaafatamu nu taasisuu isiniin jedha isinis immoo bakka jirtanitti rabbii keessan yeroo hunda kadhadhaa akkuma amantaa keessaniitiin guyyaa tokko keessaa guyyaa tokko yaani yookaan nuuf fooyya'uu danda'a kanatti naafnu yaa'u biyya namaa yoo laallee jenne wanti nama gaddisiisa nuti maaliif akka biyyoota biraatirraa adda taane kan jedhus baay'ee nutti dhagahama yaa'u biyyoonni biraatis darbee biyyumti mashaakila dhabdeen jirtu maal akka ta'e hin beekoni hundumtuu darbee bakkuma hundattuu jechuudha haa ta'u immoo inni keenya tokkoffaadha yaani namni mashaakila uumee manallee namaallee guggubee maal jedhee qabeenyallee barbadeesse waan akkanaa kanallee numa godha garuu namni hedduu lubbuu namaa baasaa hin jiru kan keenya immoo lubbuun timaatimiidhuma taate akkuma nama shunkurtii muree handaaqoon hojjechuuf ta'u jechuudha akkasuma ta'aa jira kan ammoo rabbiin nu haa furmaata kennu rabbumatti boonyaa ganamallee galgalallee isiniin jedha isinis immoo yaada keessan akkuma kaleessa yaada bal'inaan kaastanii deebiitii immoo koomentii keessatti yaada keessan bal'inaan ibsadha akkanuma jechuudha akkuma kaleessaa sanii isiniin jedha koomentii keessa yeroo baay'inaan dubbisa lakkoofsa bilbilaallee warri na gaafattanii dhiifama xiqqoo ishee ammallee hin baafne yoonillee haaluma kanan naa mijaa'uu didee lakkoofsa sanillee deemee hin baafanne isiniif hin maxxansa naa obsaa ammallee xiqqoo isiniin jedha warroonni immoo viidiyoon kiyya kun isinitti tole sheerii laayikii kan maatii koo hin taane immoo maatii kootti dabalamaa sabiskiraayib godha waan baay'ee waan irraa hubattantu jira yaada babal'aa waan tokko jira warri isinitti tole isiniin jedha warroonni sheerii isiniif danda'ame immoo yuutuubii keessan sheerii naaf godha na jajjabeessaa na guddisaa warroonni immoo ammayyuu na jajjabeessaa turtan yaada keessan bal'inaan naa kennitan asumaan baay'ee isin galateeffachuun barbaada isiniin jedha har'a viidiyoon kiyya asumarratti dhaabata hangammoo sagantaa biraatiin walitti deebinutti nagaa keessanaa tura nagaa keessanaaf jiraadha yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebina chaawun isiniin jedha naaf jiraadha umrii naaf dheeradha